fedhii wal qunnamtii saalaa kan akkaan dabalu akkasumas kan qaama saalaa dhiiraa jechuudha furdisuu dheeressuu danda'udha jechuudha. Viidiyoo ajaa'iba tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu ilmaan Oromoo kanneen biyya alaaf biyya keessaa baga jiraatanii baga irra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jecha subscribe, like, share, comment godhuudhaan jalqaba. Warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan akkasuma comment ajaa'iba barreessaadha. Viidiyoo kana haga dhumaadhaa yoo ka daawwatan ta'e faayidaa guddaa irraa argachuu dandeessan isiniin jedha. Waanuma mana keessan keessa jiruuf itti fayyadamtanii faayidaa guddaa jechuudha irraa argachuu dandeessan isiniin jedha. Obsaan viidiyoo kana haga dhumaadhaa daawwadhaadha. Akkasuma immoo kanarratti wanni viidiyoo kana isiniif waraabun jechuudha. Video barumsa qabu akkasuma video waan faayidaa qabudha malee waan hin taane hin fidu jedheeti. Kanaaf haga dhuma video kanadha nafaana tura. Video kana step isin agarsiisuun yoo ka fayyadamtan ta'e akkasuma immoo ani fedhii hin qabu fedhii jechuudha wal qunnamtii saalaa jechuudha hin qabu akkasuma immoo dafeetii narraa baha ka jedhu akkasuma immoo qaamni dhiiraa saalaa hin jajjabaatu na lallaafaa ka jedhu jechuudha. Kanaafuu kan hundumaafuu kan qoricha dawaa ta'uu isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Nafaana turaa isiniin jedha. Jalqaba irratti kunoo akkuma agartan kana jechuudha. Jalqaba irratti akkuma agartan kana muuza ni qopheeffanna. Muuza yeroo qopheeffanne ni ciccirra jechuudha. Ni cirra steepii isin agarsiisuun daladdan jechuudha. Steepii isin agarsiisuun yoo daladdan ta'e jechuudha. Isin kooba takka dhuddan ganama jechuudha. Kanaaf akka ajaa'ibaatti fedhii akkaan isin dabaluu danda'udha jechuudha. Wanni kun muuza akkatti ciccirtan kunoo muuza ni ciccirtanii yeroo muuza ciccirtan koobatti naqatan jechuudha. Kunoo koobatti naqatanii qalaasa cirtanii qalaasa naqatan jechuudha. Kaarotii ni qopheeffanna. Kaarotii yoo qabaatu dhabdan kaarotii illee ni fudhatan jechuudha. Steepii isin agarsiisu kanaani dalagattan jechuudha. Steepii isin itti himu kanaani dalagattan jechuudha. Irraa quncifne jechuudha. Waan qulqullina hin qabneef irraa quncisuu qabnaadha jechuudha. Kanaaf yeroo akkatti irraa quncisne ni ciccirra jechuudha. Ni cirrasa. Ni cirra kunoo hawleedhaan isa cirra. Kana yoo walitti kan maknee jechuudha. Fayyadamnu ta'e jechuudha. Qaama saalaa dhiiraa kan akkaan jabeessu jechuudha. Akkasuma immoo fedhii akkaan ziyaada dabaludha jechuudha. Kunoo muuzi cirree lafa keenye amma kaarotiileen cirree lafa keenye tamira firee isaadhaa keessaa baasna. Tamiraaleen akkatti kunoo firee isaadhaa keessaa baasna. Kaarotii habbama lama abbaa takka akkasuma immoo muuza abbaa takka tamira firii lama firii sadii ni gaaya jechuudha. Waanuma mana keenya keessa jiru itti fayyadamnee jechuudha. Faayidaa irraa argachuu dandeenya jechuudha. Tamira firii lama firii sadii immoo gootan jechuudha. Sadiis afuris gootanis akka dandeettii keessaniini. Zinjibilli ni qopheeffattu. Zinjibilli yeroo qopheeffatan zinjibilli kana jechuudha ni quncistan irraa. Isalleen akkuma amma isin agarsiisa kana jechuudha. Akkuma kanatti ciccirraa jechuudha. Akkuma kanatti ciccirra jechuudha zinjibilli. Irraa cirraa akkasii qulqullina qabuufi jechuudha. Irraa ciccirraa maashinii daaku jechuudha. Muuza, zinjibilli, kaarotii maashinitti isa naqna jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana steepii isinitti himu timira itti naqna. Gosaan amma isin agarsiisa kana hundaa'uu ciccirtaniiti itti naqxan. Zinjibilli illee keessa jira. Zinjibilli jechuudha. Ciccirtanii kun akkatti itti naqxanii jechuudha. Kana koo yoo ka fayyadamtu ta'e ati jechuudha wal qunnamtii saalaa akka ajaa'ibaatti geggeessuu dandeessa. Akkasuma immoo fedhii akkaan dabaludha jechuudha. Maashinii keessatti naqnee maashinii irratti keessatti naqnee akka kanatti daaknaa jechuudha. Maashiniidhaan daaknee jirra. Maashiniin bakka dhabame hin qabu silaa ammayyuu jechuudha. Kanaaf akkuma argaa jirtan waan amma isin agarsiise kana hundaa'u jechuudha. Akka kanatti walitti ciccirtanii naqxaniiti koobatti daattanii yeroo daattan koobatti buufattan jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana kunoo
ajaa'iba jechuudha. Yookaan kana fayyadamtan ta'e isin walqunnamtii saalaa akkaan osoo hin dadhabne akkasuma immoo fedhii walqunnamtii saalaa akkaan dabaludha jechuudha. Kun akkaan fedhii walqunnamtii saalaa kan dabaludha jechuudha. Namoonni hedduun jechuudha walqunnamtii saalaa yeroo geggeessan kiniina fa'aa fayyadaman ni jira. Kiniina maal isiniif fakkaate asirratti jechuudha. Kun waan hunda barbaachisu jechuudha. Waan hunda keenyarraa eegamu. Kanaafuu yeroon isin deemu kana jechuudha obsaan eeggadha. Itti xiyyeeffadhaatii dhaggeeffadha jechuudha. Kiniinaan rakkoo namarra fida. Maaliif jennaan kiniinaan yoo kiniinaa barattee jechuudha gaafa ati jaartii tantee bira geessu kiniina barattee jirta. Kiniina malee fayyadamuu hin dandeessu. Kiniina malee fayyadamuu hin dandeessu. Walqunnamtii saalaa ati kiniinaan ala hin dandeessu jechuudha. Gaafa kiniina argatte ni dalagda. Gaafa immoo dhabde jechuudha ati hin dalagdu. Zim jetteetuma rafuudha jechuudha. Zim jettee rafuutu sirraa eegama jechuudha. Malee waan godhuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif jennaan waan akka dalaguu hin dandeessu ati kiniina bartee jirta waan ta'eedhaaf jechuudha. Qaamni kan kee kiniina baree jira yeroo san jechuudha kiniinama yaadda jechuudha. Waa'ee kiniina san yaadda malee ati waan biraadhaa hin yaaddu jechuudha. Kun hoo kan miidhaa takka sirra hin geenye akkasuma kiniina sun jechuudha miidhaa namarraa hin geessisa. Qaamni kan kee si bira akkasuma immoo yeroo si bararreen jechuudha qaamni kan kee miidhaa gurguddaa sirraan gahuu danda'a. Miidhaa biraatiif saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaafuu kuduraaleen amma isin agarsiise kana jechuudha kaarootiidha, tiimiraa, zinjibillii kan amma isin agarsiise kana jechuudha. Isteeppiin amma isin agarsiise kana jechuudha itti yoo ka dalagattan ta'e jechuudha. Kanaan yoo ka dalagattan ta'e isin jechuudha dadhabbii takka malee walqunnamtii saalaa kan geggeessuu ni dandeessanii akkasuma immoo kan miidhaa namarraan hin geenyedha jechuudha. Akka kiniina kana miti jechuudha. Kun qaama fayyaa keenyaaf illee kan akkaan filatamaadha. Kuduraaleen kun jechuudha kan akkaan filatamaadha. Sanbicha osoo hin taane waa hedduudhaa fi kuduraaleen viitaamina jechuudha. Viitaamina qaama keetiif akkasuma immoo akkaan bareedaadha. Akkasuma immoo walqunnamtii saalaa geggeessuudhaaf jechuudha akkaan kan jechuudha barbaachisuudha. Kanaan irraa fayyadamaa isin jedha. Kana qofa osoo hin taane viidiyoolee baay'ee hedduu dalageetiin jira. Viidiyoo sunilleen baay'ee jechuudha viyuu hin qabu. Kanaaf viidiyoolee fayyaadhaa kana zim jettanii irra hin darbina. Viidiyoo daawwadhaa yoo daawwattan jechuudha faayidaa irraa argachuu dandeessan jechuudha. Dhugaa namoonni hedduun jechuudha kan rakkataatii jiran baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu yoo akka kana gootanii itti fayyadamtan walqunnamtii saalaa geggeessuu ni dandeessanii akkasuma immoo dadhabbii takka malee kan qaama keenya viitaamina jechuudha. Kanaaf kan nu barbaachisuudha jechuudha akkaan filatamaadha jechuudha. Waniin amma isin agarsiise kuni akka kanatti dalagaa isteeppii isin agarsiise kanaan dalagaatii ganama kooba takka takka guyyaa tokko jalqabdee haga guyyaa 15 torban takka ati yoo goote jechuudha. Achi booda akkaan ati jijjiirama guddaa ofirratti agartaadha jechuudha. Hordoftoota keenya kabajamoo viidiyoon haraadhaa kiyya kana fakkaata waan waliin turtaniif galatoomaa isin jedha. Haga viidiyoo biraatti waliin deebinutti